الشمال خبجمتوتا في هردفتوتا المان روما بكجرتن هندتي أرانتنا نما أجايبات حقوق الفجر مجاك أجلي جرو الدنيا تنخيسات قرا سارا ليبيا تيم ميريتانيا كأموري بحر قبت وامي كجنك في هيرار ميكانا دبريغا بيا أوروبا تنخيسا إرادا أنا وايد عارفان بيخوان تيفن نما سني في دسلا وايد عارفا بيخي أنا تصرت الراسني هاسوا مكان ساقا مكان كي فرومسا يوخا أوساما جانيني inni gaa waliin Niizerlaandi keessa irraa akkasumas saahiba kiyyaasi akkasuma ijoollee biyyaatti ijoollee godina firaqiyya saahiba kiyyaati firalleedha ijoollee carcar ijoollee carcarii caffee aannanii jechuudhaan dura carcarii jechuudha qeerroo carcar keessaa tokko meegaa dura gaafa biyyaa baatu kaayirootti dhufteen kaayiroo irraa deebitee liibiyaa dhuftee jechuudha. yaa waa'ee liibiyaa magaazina keessaa san gisee biraa haasofna. ayyee guyyaa dura bishaan koruu deemtu lubbuun akkamsi jette. nu waan lama murteeffadheetin kore wanni lamaan ammoo ayyee waa lamaa miti waa sadii takka qabamee deebu takka bishaan na nyaatu lama takka gammachuu bishaan kana gammachuun achi cawu. yaa hooma sadeen kana waan sadeen kana waan sadeen kana takka qabamee bishaan irratti deebi'u of duuba deebi'u ogoottu poolisii qabee nama deebisa. yaa poolisiin qabee kamaallaqa kafalte kana muuti. yaa kanumaan na qaba kabiraa kamii warrama. Okay poolisiin qabdeef duuba si deebisuu takka lama lubbuudhaan bahaara yookaan qurxummiidhaaf qonqoo ta'uu jechuudha. yaa sadii bishaan achi ceetee Ayirooppaa miilarra gaxuudha jechuudha. Alhamdulillah jaarraa alhamdulillah yaa alhamdulillah Ayirooppaa miilarra gaxee jechuudha. miilarra gaxee irraan tana jannata keessa jira azaaba bee jannata seene bakka akka nama jannata seeneti. nama du'ee ka'e jechuun gama kiyyatti nama bishaan bahaara kana wanni irra dhufe yeroo hedduu namoonni bishaan bahaara kanarra baanii dhufanii Ayirooppaa sana dhufan gammachuun qaban akka lubbuu fi kannanii fi biyya Ayirooppaa tun takkasi sanii miti walumaan keessa jira waliin beeyna si waliin agarreesi uummata himnu mistira himuun hin barbaachisu si galee bishaan namni qabachu korte nama 80 takka nama 80 takka guutumuuti tokko shufeera nama 80 garuu nama 80 feetee deema laa ilaaha illallah Usaama baraaridha haya bishaan kanarra saa meeqa deemtan tabalaa shoofaa jira waa meeqa jira wanni akkasii sun muddan yeroo takka dooniin calliseet haya bakka gara deemnu wallaallee akkuma tasaa deebi'ee motora nuu qe'e calliseeti bakka anumaa bilbiluudhaaf ammaan tana koottaa nu fuudhaa jennee poolisatti dawwalatu kee motorri dalagee qaxxaamurre. doonii yoo callisee bilbila kamiin dawwaltan eessa dawwaltan? bilbila wanti maappii jira wanti achirratti logooshiina kanaati xiqqoo bantee kararraa wanni jenna poolisni si argeessitu dhufaa jechuudha. Orientation isin kannan jechuudha. yaa waan achirraati akka moobaayilaatii bantee jennaani bishaan irra bakkaatti jirtu argan akkasumas dhufan. waan san bannaan akkasumas dhufan jechuudha. akkasumas dhufan. waan ajaa'ibaati. waan san cufattee deemudha dirqama. wanni hoo amma gaa dura dabarteeti saa meeqa irra deemteeti Itaaliitti dhuftanii miti dura bishaan baara. Lambaadosa. Ijoolleen Lambaadosa. Ijoolleen Lambaadosa amma hedduu jira bartaa achitti. yaa baara kana achirra dabartee ogo Lambaadosa dhagaan jiran akka nama azaaba keessaa beetti ni gammadani jiran dhugumatti agamta akka gammadan. wallaahi haagaati gammadu bakka waan akkam bakka addunyaa tanarratti jireenya biraa uummadhe. mee wallaahi jiru. wallaahi. Okay Lambaadosa dhufteemi Lambaadosa kanatti odoo Lambaadosa dhufin baara kanarra saa meeqa deemte? Sa'a 27. Sa'a 27 nyaata nyaatte? Nyaata. Usuboo. Wallaahi nyaata. Odoo nyaata sitti bitanii nyaata ba? Nyaata. Ergan achi talaakchi mataa kan qabadde. Usuboo. Halkan garuu maal inni wanti hedduu nama rifachiisu. Bishaan dukkan halkan dukkan gizee halkanii. Bakka bishaan caljoo malee lafti mul'attu samiin mul'attu gaarri mul'attu bakka bishaan dukkana lafti dukkana gizee halkanii. Guyyaa
Guyyaa ammaa takkaa miti guyyaa ammaa takkaa dullee ilaalaa deemta. Guyyaa agartan guyyaa keessuma yaatanii mire. Guyyaa keessuma deemnaa garuu halkan Baarri kun akkam godhatamee waa'ee baar. barbaadamu tara takka ol kaa Usubuu. bishaan tara qamisa firraa baasetiin of jala irra macciira. Maaliif bishaan hoggaa seenee wanti warra jalaa sanis seeneeti warra jalaa san miidha soo guddaa miti ni miidha. Akka isaan hin miineef ammoo carqii qamisa kan kee baafattee micciirtee bishaan irraa gannee xaacuu jirti. Hin goggoysite bakka inni. Maleen bishaan sitti facaatuma deemtaadha. Dirqama malee bishaan ol kaa'ami. Mee wallaahi jiru. Wallaahi bishaan kanuma Liibiyaa bicha Itaalii bichaattu taa'a malee kan Liibiyaadhaan yaa'u. Wakati walloo kaa jechuudha. Sanii fi yeroo namallee nama rakku yeroo yaabbattu san. Gizee yaabbatu deemtu san bishaan asitti sii bu'a. Asirraa fagoodha. Kasuu guddaatti yoo liqimsite garaa kanas nyaata. Si bishaan baaraa kun surumatti soogudda qabaati. Ondee soogudda bicha maa baarri soogudda isarraa tolfa bishaan waara irraa yoo. Soogudda nuti naannoo sanitti affaar irraa qotanitti beeynanti. No achi ammaan tana bishaan soogudda bicha. Hedduu si miidhaa yoo qoonqoo nyaattee garaa qabatte si deebisa hogga si deebisa dafee. Nama sooguddaa muuse. Ennaa sooguddaa. Hedduu si miidha. Namni dirqama ishiin baalaansii eeggachuudhaaf nama 40. Gubbaan nama 40, jalli nama 40, nama 80. dooniin jechuudha. Yaa doonii nama 80. Okay. Ijoolleen firoomsaa yookaan Usaama beektan Kaayiroo keessa jirtan. Mee dhaamsa asumaan yoo isin dhaame maal dhaamtaaf ijoollee Kaayiroo keessa jiran sanii? Ani ijoollee Kaayiroo keessa jirtu ijoolleen aarifa ijoollee araadadha. Jireenya hin beeytanii isin baasa yoo jette itti qootu laale. Garuu ammoo biluu qaba yoo biluu qabaatte carraan ni jira. Carraan akkamii jira? Yoo inni Liibiyaa kootu galmaa'ee carraan ji'a 3 keessatti si ilaalama waa'een kan keetii. Maaliif ati Jineevaa jala galmooytee jirta. Biluu jechuun paaspoortii addunyaati. Hayyoonichi saarii. Kanaaf ammoo achi dhuftee carraa makkorachuu dandeessa. Anamma nama 3 beeka nama wajji dhufee isaan biluu qabanii carraan godhee Kanaadaa jiran. Liibiyaa irraa biyya biraa geessanii Roogaandaa immoo biyya Afrikaa takka geessanii achirraa ammaa tan dhiyeenyatti baraaranii Kanaadaa jiran. Biluu qaban. Yaa kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti salaamtaan isin bira haa gochuun subscribe gochuun dagatina. Warroonni biluu qabdan Kaayiroo keessa jirtanii yoo maallaqas qabaatanii yoo hidhamtanii qabaatanis waan kana mara fi rakkoo tana dhuftu ni fudhannaa kaayattan taate biluu teessan qabaatanii Liibiyaa UN jala dhuftanii UN akka fakka malettuu karaa itti si baaftutu si baaftii yaada jiru na fakkaata. Akkasimi? Yaa san akkasumatti hubataani gaa ammaan tanaa bahara irraa gabbuutee eessa jirta Medinoosaa moo? Lambaadosaa jira. Lambaadosaa. Achitti waan takka maatitti bilbileeti maatiin na amanuu ditti. Maal jetteeni? Abrooppi galeetiin jira jennaan si namannuu naan jira. Mee wallaahi. Maaliif otoon silkii dubbisu jiruutiin biraa kuti. Hayyee. Osoo silkii haasoo jiruuti qaallichi nu baase akkasumas silkii dhaamse gizeen achitti gabbuu ammoo maatitti bilbilee ammaan tana yaa namu gammachuu ibsatuudhaaf achi taa'ee galeetiin jira maatiitti dawwalattee gammachiisuudhaaf. Garuu maatiin na amanuu diddee nama bira akka inni naan jettee namni biraa na amansiise jechuudha. Paartii itti aantu irratti isin finna kaafe. Garuu immoo ammaaf Lambaadosaa oggaa itti gabbu'an poolisii jalaani fiigamoo hin fiigan akkamitti nama qaban bakka doon irraa bu'an tana gartee akkam taate meechirratti. Achitti ani obboleettii xiyyaa wajjin jira. Sababiin obboleettii xiyyaa wajjin jiruuf umriin kiyya xiqqaadha. Akkana qabanii naan deemanii jechuudha. Harka qabanii naan deeman. Fiiguun hin jiru. Namni kaan ni fiigaa miti? Namni kaan ni fiiga. Warroota fiigan sanis takka takkatti hin qabeessi ni fida. Wallaahi dhaziin. Ijoollee hedduu kan fiigan jira. Isiniif hin fidaa marsaa itti aantu paartii tuurratti. Bum bum bum. Ara daamsan dabarfadhu daamsa tokko. Dhumatee jira obboleessa kiyya. Ara mucaa kana jajjabeessadhaani. No. Ara jajjabeessadhaani.